Ashama akkam jirtu nagaa keessanii nagaa kooti galata waaqayyoo sin akkam jirtu miti jiraanis har'a kan isin qabadee dhufe barnoota taa'ee jechuudha ijoollee akkasuma ijoollee warra madaamii jirtu qiimamiiwwan barnoota isiniif ta'a jechuudha dursaatu subscribe godha warra subscribe godhaa like godha akkasuma maaliif barnoota isiniif ta'a jedhee kan isin qabadee dhufe indira innis maaliif hojjettanii yeroo baay'ee jechuun hin nama jechuudha lukaa dubbachuudhaaf ta'e taananii inna muudannoon kan mudate mochuudha anuma biratti jechuudha barnoota nuuf ta'a jechuudha baay'ee keenyaaf anumtuma taakiyyaan gaafa wanta tokko namni nuun jedhe amanu osoo baannee jedhee tanaan sinii qabadee dhufe innis maalinni hiriyyaan ta'e baay'een keenya yaa biyya hiriyaa qabaanna ta'a abbaa manaas namni dhabe hin jiru jedhee yaadu garuu innaa ishiin tuni hiriyaa qabdi jechuudha hiriyaa waggaa baay'ee wajjin turte jechuudha innaa yeroo wajjin haasaan kana baay'ee wal jaallatu anus nan arga jechuudha silkii isaanii jira anaaf ishiin hiriyaa waan ta'eef nan laala jechuudha yeroo tokko silkii ishii nan laala jechuudha kaza baay'ee bakka haali isaa wajjin deema baay'ee namatti tola jechuudha. Innaa dhuma akkas jedhanii kazaan dhuma haasaanii baay'ee waggaa dheeraa wajjin turan sinin jedheen jira. Otuma wajjin haasa'aa jiranii haalli biyya keenya kunillee yaa akkasitti nageenya illee xiqqooshee waan nama sodaachisuuf innaa yoo inni akkaataa birriitti irraa nyaatu yoo barbaadu jechuun ni gaafata yeroo kaamiyyuu jechuudha nan laala miseejicha jechuudha miseeji afaanii faayitti haasa'uu fayyoo jiraamitirii nama tokko yoo waan tokko gaafattee yoo irraa dhabde jiraamitirii nama saalfachiisatti miseejiidhaaf waan akkasiisan nan laala jechuudha bakka ittaan kolfa jechuudha ishiittillee jechuudha omaa miti jedhaan jechuudha omaa miti zuma jedheetti naamina jedhaan jechuudha. Anna amma simmoo gaafa irraa nyaachuu heduu akkaataa irraa fudhatu yoo dhabu jechuudha akkatti ishee birri itti kennitu yoo dhabu anna hidha qabanii jiranii naqabanii jiranii hidhaan jira kanaayyuu goddanyaa kiyyatu dhufeetoo nagaafachuudhaaf dhufee tana silkii isaatiin dubbisaa jira jedhee silkii isaa inni cufate jechuudha silkii isaa inni cufate silkii goddanyaatiin dubbise jechuudha. Innaa ishiin immoo hedduu tokko jaalatti jechuudha hedduu jaalatti jechuudha innaa baay'ee tokko rifattee jechuudha bakka baay'ee rifattee ofishiitiif bashita nyaataatee jirte rabbi jechuudha innaa kalee galgalallee ishee biraan bule jechuudha inni gadallee isheen biraan bule jechuudha. Gaafa dhibamtee haadha kee abbaa kee bira jirtu eenyuutu siif hin naa'u jechuudha. Maaliif ishiin anaan foon kooti waan taateef dhiiga kooti bakka namitti ta'e eeyyamsiifadheen deema jechuudha. Namitti maal goota faanaan jetti ani ceetu na dosoo waan tokko taate na qoccaate jedhee biraan bule jechuudha guyyaa lama bakka keessa sirrittaan gaafadhee dura natti hojii jechuudha. Bare akkasitti akkasinaan jedhee tananii inni qabamee ani mana hidhaan jira birrii hamma kana kafalee naan jennaanii nananii si oskee wantaati waan ati shinaan hin jenneef birrii akkuma namitti irra fudhadhee tanaan birrii gasheefi inaan jette jechuudha. Innaa baay'ee tokko naare garuu inni hin qabamne jechuudha waan qabame tokkollee hin qabu nagaasaa jira jechuudha bakka. Innaa akkuma birrii suni goddanyaa isaatti himte akkuma birrii galchitee waarrattee kazaan birriin si galee hojjettuun eenna galee silkii isaa noormaali jechuudha silkuma isa dura ittiin cufate isaa silkii dura isaanii dubbise jechuudha. Innaa baay'ee tokko rifattee bakka dura akiimii hin deeminii jedheen jechuudha bakka akiimii hin deeminii waaqayyoon dura waaqayyo singatu hin deeminii jedheeni har'a namittiin tiyya fuutee akiimii geessite jechuudha. Mana ishiin jirtu immoo mana jaartiti jaartiin hin dandeessu waan makiina oofuu hin dandeenyu jechuudha. Innaa ani kanarraa wanta anaafis barnoota ta'e hiriyoota kiyyaafillee warroota sagalee kana dhaggeeffataniif barnoota saniif taa'e jedhee kan see qabadeen dhufe ijoolleen nama tokko gaafa jaalannu wanta nuun jedhani bakka hundumaayyuu amanuu osoo baannee nama sakkatti gargaaruma ta'e immoo akkasuma immoo gaafa namni tokko bakka namni
kara ittiin nu attaallalee waan bakka kara ittiin nurraa nyaatu waan barbaadu mucaan kun baay'ee ishii geeda ture baay'ee bakka kara ittiin irraa nyaatu dhabnaan hidhamee jira hamma birrii kana hamma kana fiddutti lubbuu keessi baasna naan jedhanii inna kanaaf naaf hin taane yoomiin naaf taata jedheen jechuudha jedhee inna ani immoo sonatti miti akka isheen birrii kana ergisiisu jechuudha nan beeka jechuudha inna dhoskite jechuudha birrii lookashinii ergite manatti osoo mana ofiishiitti hin bahi manatti dhufanii dhoskite birrii kana ergite jechuudha yaa ta'u garuu nama kan nama rare ishiidha jechuudha birriillee homaa miti jechuudha kan nama rare ana ishiidha jechuudha dhugaa mana akimii deemtee nyaattu amma isa ammaa kana ciiste jirtu jechuudha namittiin amma sagalee kana bakka jechuun namittiin naada walte jechuudha maaliin mi akkasitti haasofsiisi maaliin bakka doktorillee kana hin jedhuun jechuudha bashitaan kee kana hin jedhuuni bakka afuura baafachuu hin dandeessu bakka lapheerra jetti mataa kiyya jetti wanti mishiin tokko hin jiru naasonni tokko hin jiru jechuudha naasumaan kadhannaa keessanillee yaadadhaa hin jedha warroonni sagalee kana dhaggeeffatanii machee barnoota namaaf isiniif taajiriin qabaddeen dhufe dhugaa waaqa dhaggeeffadhaa nama mara hin amaninaa mucaan kun noormaanii osuma jiru maal qabame simiti waan tokko rakkinni tokko isarra hin geenye jechuudha bakka sila mucayyoon of eega turtee fi sila isheen birrii ishii qabattuu fi bakka keessa darbee sassattuu faa jedhaan jechuudha miseejii kana silkii isaanii kana yoo laalu jechuudha nan laala jechuudhaani mucayyoon baay'ee natti hin tinetti waan ta'e sassattuu jedhan ati birrii wajjin duutaa bakka miseejii akkasii san xaafa jechuudha gaafa sanii maayinii miseejiin akkasii kusii barreessuuf waan jedhan jechuudha bakka kufallee zabanoo minaamin afaan jenneeti bakka akkas xashoonni irra dabarra jechuudha gin harrammoo birriirrammoo lubbuu ishiitiyyuu biyya ormaatti har'a haati ishee abbaan ishee waan meeqatti ishee eeggatanii jiranii kanuu isa ammaa kana mana keenya ciista jirti namittiin tiyyaayyuu mana jirtu ishee bira jirti isin jedha dhugaa of eegaayii inni amaniinaayi haa qabamu bakka maaliif qabame hidhaanii dhiiraaf qoricha jedhu mitiire inna kanaaf dhugaa waaqa please warri sagalee kana dhaggeeffatanii hin nyaatamina waan mantaane birrii keessanii nyaatan bakka akkasumatti kashalabbeen gadi bakka namni akkasumatti karaa deemu birrii keessan akkasiin nyaannesiniin jedha dhugaa baay'ee tokko jechuudha jechuun ani kan nama rare miciyyatte nama rare birriillee homaa miti jechuudha hojjattee argatti yaa jaalalaanis waggaa dheeraa wajjin turanii jiranii kaloon jedhuma godhu qaba jechuu kiyyaa miti gin immoo eega ta'ee mucayyattiin tun har'a osoo waan tokko taate dhugaa rabbi baay'ee tokko bakka osoo waan tokko taate bakka kan jedhu yaa waaqayyo lubbuma ishee waan tokko hin godhin har'a biyya ormaatti haati ishee eeggachaa jirti dhugaa innaa kanan jedha kadhannaa keessaniis yaadaddaa isin jedha viidiyoo kana dhaggeeffattanii subscribe godhaa like godhaa isiniin jedha afuru yoo nacite jira baay'ee tokko dhugaa baay'ee tokko rifadhee guyyaa lama mana ishee wajjin irri barrafne jechuudha dhugaa baay'ee bakka sammuun kiyya intinina ta'ee jira jechuudha kana fakkaata hamma viidiyoon biraatti walitti deemuutti nagaannaaf turaay waaqayyoon warra akkasitti wal nyaatu kanallee biyya keenyaaf nagaannuuf godhe jaalala nuuf adeemsu isa jaalala yeroo abbootii keenya isa jechuudha akkasi amma isa jaalala birrii kennu osoo hin taane waaqayyoon jaalala isa bakka birrirratti kan xiyyeeffanne nuuf haa kennu isin jedha nagaadhaan turuu amma viidiyoon biraatti walitti deemuutti